بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقفتوتا في كبجمتوت هردفتوت ورون سجنتا فتوى ورمو دعوة ثيوبيرت نوردفتن هندي كيسنو دوران درسي بقى غرا سجنتا كينا تربان إند ديبوت بقى نورفتن سنين جتشا سجنتا فتوى كتا لمفا ويهرا محرم دي دمي لما جاء تقفى بركم تقفى إبا أفري في أفرتامي لما هجرا قبل نسني في ديان نجر تقفتوتا في كبجمتوت هردفتوت sagantaa kana hanga xumuraatitti nu wajjin kenna. Guyyaa har'aa gaafnee dhiyaanne sheekeen assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Duraan dursee waamicha keenya dhageettanii bakka kana nu dhufuu keessaniif galatooma jazaakumullah khairan isiniin jechaa itti aansuudhaan osoo gama sagantaa gaafiif deebiitti hin seenne carraa isiniif kenna. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبجمتوتا دقيفتوتا كينا بكم جرتنتي نجين ربي سنهاقا وسنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bakkuma jirtanitti nagaa rabbiitii fi tika isaa keessa jiraadhaa isiniin jecha osoo sagantaa gaafii fi deebiitti hin seenne dhaamsi tokko kan isinii qabu. Ilmi namaa kun duniyaa tana keessatti eega argame booda wanni isarra dabru tokko lamaa miti. Qalbii namaa tana keessa illee wanni yaa'u takkaa lamaa miti. Kanaafuu rabbiin waan takka yoo irraa nama dhoogge irraa gora namaan jedhe waan tokko namaaf hambisa. Dhanni sihaadhaan waan tokko walirra kaa'uu irraa nu dhoogginaan husna dhanniin gara rabbii keessaniititti yaada keessan tolaa jechuudha lafa nuu kaa'i. Su'a dhanniin irraa nu dhoogge yaada hamaa gara rabbiititti yaaduullee nu dhoogge. Rabbiin homaa naan godhu, naan araaramu, naan kennu, nan fayyisu, nan duroomsu akkana jettee waan hamtuu yaadullee irraa nu dhoogge. Akkuma san hamtuu san gara namaatitti yaadullee irraa nu dhoogge. Duuba kanaafuu ilmi namaa kun duniyaa kana keessatti wayita jiraatu فعليه حسن الظن بالله أولا. ربي أفيدتي ظني إسا تولو إسا برباچسا. Akkuma san gabroota rabbiititti illee sihaan isaa khayrimaaf waan san jedhan khayrimaaf dalagan jedhee waan akkanaa irratti dhiisuudha barbaachisa. Rabbiin su'adhanniin irraa nu dhoogge aayata hedduu keessatti sanirraa qaala ta'aalaa yaa ayyuhalladhiina aamanuu ijtanibuu kathiiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm. Yaa warra natti amane, yaa warra iimaana dhugaa amane, ijtanibuu kathiiran min adh-dhanni. Sihaa hedduu irraa fagaadhaa nuun jedhu. Sihaadhaan waa dalagu, sihaadhaan waa jechuu irraa fagaadhaa. Gariin sihaa sanii cubbuudha, cubbuu isinitti taati jecha. Hadiisa keessatti illee ka dhufe Rasuulli sallallahu alaihi wasallam iyyaakum wadhanna fa inna adh-dhanna akdhabul hadiith. Sihaa irraa isin dhoowwa, sihaa akka hin dalayne, sihaadhaan akka waan dubbanne, akka waan jenne, akka yaada hamaa tokko namatti hin yaanne irra hedduun isii kijiba jaan. Inna adh-dhanna akdhabul hadiith. Kanarraa maaltu fuudha maree? Hamtuu takka namatti yaaduun barbaachisu. Kanaaf kana jedhe, kanaaf akkas na godhe, kanaaf akkasin na laale jedhanii hamtuu takka namarra kaa'uudhas hin barbaachisu. Duuba kanarraa wanni barbaachisu maalire? Awwala ati garuma rabbii keetiitittuu dhanniin kee toluu si barbaachisa. Gabrootatti osoo achi hin dabarre wanni tika sanii ati argattuun
حسن الظن بالله ربي كيتت يانك غاري تهو يانك غر ربي تت غاري تهو كان ويت إبسن عالم نتوكو قاضي عياض كجدنين حسن الظن بالله جتشون كوني مال جنان حسن الظن بالله جتشون قبرتش كوني أكنا يادو رجاوانا ستي آنو كان مالي وانا ستي آنو إذا استغفر الله غفر له يو أرارم ربي الربربادي ربي ناف أرارم جتشو ينقسو رجان يقينا ناف أرارم جتتم ربي كيسان أرارم بربادو جان حسن الظن بالله جتون ظنين كي ربي تتولون نان أرارم مال نا أرارم جتشو رامتي ناف أرارم يقين جتشو ريادو جان وإذا تاب قبل الله توبته يو غر ربي إساتي تدبئ توبته توبة إساس الربي إراك إبال جتشو يادو رجان وإذا دعا أجاب الله دعاءه يا ربي وفي أركول قبته يا ربي وانا كنانا كني وانا كنانا الرادي بسجده يو كراتيز دعائي نساسوني إسام كيبالم تججو يا دور جان خناف ويت دعائي كراتن يا رسول صلى الله عليه وسلم ربي كيسن كدا وانتم موقنون بالإجابة ربي وان كدسن ناف أو واتججا ربي رتي وان جبات جرتم wayta dhibamtee dhibeen sitti jabaattee kadhattullee rabbiin na fayyisa jechuu yaadde wayta waan biyyaatiif kadhattullee kuni maal irraa ka'aa miti dhiisaa jechuu dhiiftee dandayaan rabbi rakkoo nutti galte tana nurraa kaasa nurraa fuudha jechuu yaqiinfattee qalbii tee keessatti rabbii kee kadhatuudha wayta kadhattu rabbiin kadhaatiyya tana naaf awwaata jechuu yaqiinfattee kadhatu jecha وإذا استشفى بالله يا ربي نفيس جدله ربي إسا فيس جتشو يا دور جان قاضيات بجر حاسوين كيسات يا ربي مرادك يهند ناقه يو جدله كفاه الله ربي وان النيادسان هند إسماف قهجان وإذا استنصره يو أرارم ربي سنر بربادله تمس ربي ريو بربادله يو يا ربنا تمسي ميدمي ركدي ظلممي يا ربنا تمسي يو جدله نصره الله ربين إساف تمسججو يا دورجان حسن الظن بالله ججون أككن ربتي يا دتلون يا دقاريت يا دون حسن الظن بالله كجدن أكنا فكات حديث كيست اللي رسول كداما حديث أبي داود في مسلم كيست جرو كيست دعاء إساني تندرت بيا سديه وأن رسول صلى الله عليه وسلم دامة المال تكو لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل تكون كيسن أكا أسران قداني أكا أسران ديم دنيا تنرى دعي أكا مبقاني حال ربي إسان تتزنيتم مليه مال جتودا ناف أرارما بلسات يس ناف ديسا جنة اللي ناف كنا جديت ما ياد اتتوليت ما سر هادي مجتوغا معنا مالي في ربي تزنيتولون كن اللين عبادة الراهي جتادا عبادة قبردا الراهي حديث براك ست اللي كدوفه ربين حديث قدسي كيست يكي جلوك رسول محمد صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني أنا بكما قبرتك يا إتنايا دسان التجرجتون وان إني ناقود جدي نكرة سان همبودا تاين نباس جدي نكرة سان اللي نباسا فيا إني نكرة سان اللي نفيسا بكما إني إتنايا دسان جرا كإلمو نكرة اللي وهندا همبودا yoo wallaala irraa na barsiisi jedhellee hin barsiisa yoo zaalima irraa kaasi jedhellee irraa kaasa jecha maanaan duuba wayita akkana tahu kanaaf jecha wayita du'aa'ii kadhattan haala keessa jirtu uf ilaaluu sin barbaachisu rakkoon dukkanti yoo gadi buute sitti fakkaatte waan hin bariine sitti hin fakkaatin amriin harka eenyu jira
harka rabbii jira subhaanahu wa ta'ala. Eega amriin harka rabbii jiraate rabbiin amriin harka isaa jirtu sun dandahaadha. Qadiirun alaa kulli shay, waa hundarrattuu dandahaadha rabbiin sun. Amriin isaa gaafa fedhee rakkoo san sirraa saaquu fedhe, gaafa isii sirraa kaasuu fedhe kun yoo jedheen waytuma san taati. Seenaa warra dhugaadhaan rabbii ufii irratti irkatanii seenaa ambiyoota yoo of duuba deebi'anii ilaalan waa hedduutu namatti mul'ata. Nabi Allah Ibrahim alayhi salaam haadha Ismaa'il Haajaraata jedhamtu fuudhanii laga Makkaa kana keessatti dhiisan. Isiin dubartiidha. Mucaan daa'ima harma hodhu. Mucaa daa'ima kana waliin fuudhanii laga kana keessatti dhiisan. Laga kana yeroo san keessatti laa insa walaa unsa jaan. Nama wanni jedhamu keessa hin jiru. Wanni itti booharan takka illee hin jirtu. Hommaan itti booharan takka hin jirtu. Laga kana keessatti dhiisan duuba. Wayita Nabi Allah Ibrahim laga kana keessatti dhiisanii biraachi garagalan sila maalitti nu dhiifta yaa Ibrahim, maalitti nu dhiifta jetteen. Intabihu. Mee maalitti nu dhiiftee nu biraa deemta? Laga bishaan hin jirre, ka namni itti booharan hin jirre, ka ollaa wahii nu bira hin jirre, ka bineensi asitti nama nyaatu, ka osoo du'anii namni nama awwaalu hin jirre, maalitti nu dhiiftee nu biraa deemta jennaan rabbitti isin dhiise jedheen. Maal jetti duuba isin rabbi irratti hirkatte tuni? Husna dhanni billah idhan laa yudayyi'unaa. Eega rabbitti nu dhiifte, rabbiin ati itti nu dhiifte san nun ergaru jette. Kophaallee taanu, homaallee nu bira jiraatuu baatan, rabbiin ati itti nu dhiifte sun nun ergaru rabbii san biraa hin miidhamnu jette. Riwaayaa garitti Allahu amaraka bihaadha. Sila yaa Ibrahim rabbumatu laga kana keessatti dhiisi biraa deemisiin jedhe jennaan jedheen. Jennaan maarree rabbiin ati itti nu dhiifte sun nun ergaru jedhette. Duuba qissaa isii irraa san booda zamzamni marti baheefi waan tahe isin marti keessanuu hin beeytan. Duuba rabbi irratti irkatuun, rabbi irratti zannii toluun yeroo hundaa barbaachisaadha. Keessattuu wayita ammoo rakkoon guddoon nama mudatte rabbitti irkatuu barbaachisa. Husna dhanniin qabaatuu barbaachisa. Kadhaa tana wayita kadhatan yaqiinsanii kadhatuudha barbaachisa. Nabiyallahi Muusaa alayhi salaam Fir'aawnaan jalaa gaafa bayuudhaaf deeman halkan deemanii oduun isaanii dhagayamtee waraanni Fir'aawnaa akka jiru isaan jala gattaa'e. Isaan barbaada. فلما تراءى الجمعان أقرب إتن وسكت ويتما وران فرعون كفرعون كرب أنا ربكم الأعلى جدو كيس جرو دوبان إسام برقه راكو ور موسى كن اللين قبم نجراني وخدوب لالني وفر أرغان وفر أرغنا مال جرى نبي الله موسى دان إنا لمدركون يا موسى كنو أمني نبرقه duraanuu waan keessa jirruu fi rakkoo nuti keessa jirru ni beeyta. Akka atti nuti miidhamne ka ilmaan nu jalaa fixan, ka dubartii dhiisan, ka ilma dhiiraa ajjeesan, ka uf nu gabbarsiisan ni beeyta. Ammaan tana hagana jalaa baana jenne sochoone, ammaan tana qabamne maal taana jedhaniin innaa lamudrakuun qabamne yaa Muusaa garamitti baana jennaan maal jedha duuba inni husna dhanni billah rabbi ufiititti kazanni isaa tole sihaan isaa rabbi isaatti ka tole kun maal jedha nabiyyallahi Muusaan kalla abadan hin qabamnu jedhaan abadan nu dhaqqabanii waan nun godhan jedhaan inna ma'iya rabbii sayahdi rabbiin kiyya na waliin jira isumatu furmaata gara itti baanu nuuf godha rakkoo wahiitu hin jirtu jedha yaqiinni kun as gahee jennaan rabbiin bishaanuma kana asiin dhahiiti bahi jedheeniif rabbiin duuba akkasitti achi keessaa isa baase. Kanaafuu maarree wanni namarra jiru rakkoon feete yoo namatti galte karma anbiyaa kana qabatudha. Rasuula sallallahu alaihi wasallam gaafa isaan asirraa deeman ummanni Qureeshaa itti ka'e. Dhokatanii gaara seenanii bakka gaara seenan kanatti faana dhayanii
goda isaan keessa jiran hulaa dura gayan ummanni kaafiraa ka isaan barbaadu gara kaaniin namni jira isaatii fi du'aa isaa fide badhaasa akkanaa gaala dhibba qaba jechuutu jira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa isaan makka irraa gara madiinaadhaatitti jalaa godaanan san duuba maal jedhaniin abi bakri waliin jira radiyallahu anhu gaara san keessa yaa abaa bakrin maa dhannuka bithnayni allahu thalithuhumaa jedhani jarri kun nu argan jechuudhaaf abu bakri rakkatee jennaan yaa abaa bakri maal sitti fakkaatamee maali zanniin kee jedhaniin nama lama ka ummata kaafiraa kana jalaa dheessee goda seeni ka rabbiin sadeessoo isaanii miidhamaltu irra gaha jechuu yaadda jecha akkasumatti duuba hulaa dura ka gayan ka miila isaanii jarri goda keessaa gadi argu rabbiin achumatti isaan tiisee isaan baase kanaafu ka xiqqaallee ka guddaallee ka dhiiraallee ka dubartiillee bakka jirutti rabbii ufiititti du'aayiidhaan deebi'uu barbaachisa maal nuuqee bala jedheellee uf tuffatuun barbaachisu rakkoon tuni daangaa dabartee tun hin saaqamtu jedheellee garaa kutatuun barbaachisu rabbitti zanni ufii toluu barbaachisa warra rabbii ufiititti zannii tolee rabbii ufii yaqiinaan kadhatee wayta kadhatu naa awwaataa dhuga oomsee kadhatee argatu rabbi nu haa taasisu biyya teenna biyya nagahaa rabbi haa taasisu hamtuu biyya keessa deemtu sanallee rabbi nurraa haa deebisu bakka jirtanitti du'aayitti jajjabaadhaa isiniin jedha وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنرى عجالته قرصة بريدة دامسة بريدة ودامتني كايرو والجنديمو ربنا أقسم دعايتنا اللي ذني نتولجيتني ربنا وعواته حيوتان كينا كمنهر أجرانيس ربنا وحاباسو ميد آدي ما يرتس ربنا نراها كاسو يتشا إن شاء الله غرا غافي كينات السين غافين كينا كان دراك كان جره دائما جي أسدتي غرا حالات التيودو حقيقة كباجر أقسم أمس شفاعة دائما هذا في أباغو تسن أرغتا دائما يكون كجي أسدتي غرا حالات التيودو بسم الله الرحمن الرحيم daa'imni tokko yoo osoo hin gahin garaadhatti du'ee ka irraa bahu taate akka lamatti ilaalama tokko osoo ruuhiin ittiin afuufamin osoo ji'a afuriin gahin bultii 120 osoo hin gahin san duratti yoo ka irraa bahu taate maqaallee wanni itti baasaniif hin jiru shafa'aalleen dandahu akkuma san ammas ahkaama silaa irratti salaatuu dhiquu fi kanalleen qabu yoo ammoo ji'a afurii booda eega ruuhiin itti afuufamte ji'a 5 bahina jaha 7 bahina 8 fi 9 bahina yoo ka irraa bahu taate eega ruuhiin itti afuufamte booda yoo ka irraa bahu taate haqiiqaalleen irraa qalamti maqaalleen itti baafama guyyaa qiyaamaallee daa'imni sunis ni kaafama lubbuudha innillee ni kaafama shafa'aallee haadhaa fi abbaadhaaf ni taha jedhan baarakallahu fiikum yoomi kuni yoo eega ruuhiin itti afuufamte ka du'u taate eegaruun itti afuufamte ji'a 5 jecha ji'a 5 ji'a 5 boodatti yoo ka irraa bahu taate haqiiqaalleen irraa qalama maqaallee ni moggaasan balu jechuu itti baasuun illee ni taha waajibaa miti dirqamaa miti garuu haqiiqaalleen maqaa itti baasuu illee dirqamaa miti yoo irraa baasan ni taha jecha maqaallee itti baasuun ni taha haqiiqaallee irraa qaluun ni taha haadha abbaallee shafa'uudhas ni dandahanii jechuu baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قافة الله موكنا جدا أبام منا أدادا هذا منا إسا حالتي جور هذا منا إسا إرا حجبتمو دبسو دندا namni tokko yoo
adadaan warra isa bira ka jiraattu tahe adadaa isii tanaa fi isii walitti qabutu dhoggaadha malee asliin fuudhaa dhoggaadhaa miti. Adadaa isiitii fi obboleettii haadhaa haalatii jechaadha. Adadaa isii san tagara abbaa taatu tagara haadhaa taatu walitti qabutu dhoggaa malee isii amma isa jala jirtu tanaaf adadaa isii walitti qabutu dhoggaadha malee mataan isii fuudhuudhaa dhoggaadhaa miti. Yoo tahriimni tahriima mu'aqqata tahe haraamummaan fuudhuu dubartii takkaa yoo haga yeroodhaa qofa ka tahu taate mahrama shar'iin jedhamtu. Ajnabiidhaan tokkoma isiin. Wanni jiru qofti isii fi ta'uf jalaa qabdu tanaa fi adadaa isii walirratti bakka tokkotti nikaha wali qabuun dandeettu malee isii laaluulleen hin tahu, kophaa isiidhaan bahuulleen hin tahu, safara si waliin imala si waliin deemuulleen hin tahu. Isii fi ajnabiin dubartiin ajnabiin biraa waluma qixa. Wanni garaagarummaa qabaniin haga isiin si jala jirtu, haga warri kee kun si jala jiru isii fi adadaa isii tagara haadhaatii fi tagara abbaallee isiidhaan walitti qabuun hin tahu jecha. Kanaafuu maarree irraa ajjabatuu barbaachisa. Isiilleen isa duratti kashafatuun barbaachisu. Walaakin wal dubbisuun salaama waliin jechuun hijaaba uffattee obboleettii isiitii waliin isa bira taa'uun kuni yoo kan kashafamne taate akkanatti himataa. Baarakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Baarakallahu fiikum. Gaafin takka akkana jetti. Nama muslimaa ka salaatu ka ufii waan shirkitti nama geessu dalagu yeroo inni jiru jaalachuu fi gaafa inni du'es araarama isaa kadhatuun danda'amaa jedha. Namni tokko yoo waa'ee shirkiidhaa ka dalagu taate waa'ee shirkiidhaa kana namni beeku addaan baasuudha barbaachisa. Maasiyaa tahuudhaaf wanni sun waan millaa keessa isa baasu tahuu addaan beekuu barbaachisa dura. Kulli maasiyaa islaamummaa keessaa nama hin baaftu. Wanni islaamummaa keessaa nama baasaa waan lakkaawamtu ulamaan lakkaawanii haga waa 10 ka lafa kaayantu jira. Yoo waan millarraa isa baasu ka dalagu taate waan millarraa isa baasu ka dalagu taate islaamummaa keessaa waan san dalaguudhaan yoo ka bahu taate salaata ufi soomuulleen homaa isaan godhu. Salaata ufi soomuun isaa homaa isaan godhu. Fakkeenyaaf yoo makhluuqni tokko ilma namaa kennuu ni dandaha, nama fayyisuu ni dandaha, nama dhibamsiisuu ni dandaha jechuu yaade namni tokko ufii ka salaatu ka soomu ka quraana qara'u yoo ta'e rabbii achitti ka ilma kennu jira, rabbii achitti ka nama fayyisu jira jechuu yoo ka yaadu taate waan makhluuqni irratti hin dandeenye ka akkanaa kun millaa keessaa baya, islaamummaa keessaa baya. Walaakin umuumatti nama tokkoon akkana jechuuniin hin tahu. Wanni beekuu barbaachisu maalire ka shari'aan hin jaalatinaa jechuun nutti himtellee لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. من حاد الله من خالف الله كشر ربي دي شر ربي الرابه جتان ويتكنا نما إسلام ما كيسا به يوتاتي جالة نسال لنتهو أرارا مكرتو في اللين انتهو يوم الله كيسا به نساء سبته علماء ور شر ربي بيكو dalagaan fulaan ibnu fulaan dalage kun islaamummaa keessa isa baafte jechuu yoo ka murteessan tahe jechaadha. Walaakin yoo inni ka maasiyaa tahu taate waan millaa keessaa nama hin baafne yoo ka bid'aa ka dalagu taate maasiyaa sanii gadi yoo ka dalagu taate jaalatiinsi isaallee hin dhooggamu. Qadrii itti jaalattu qabda malee irraa cituullee hin barbaachisu. Araarama kadhatuu dhiisuufillee hin barbaachisu. Haga inni jirus qajeellumallee ni kadhattaaf. Maasiyaa inni dalagu saniif ammoo nasihaa qaddamtaaf jecha. Nasihaa qaddamtaaf gara marattu gaafa shirkiillee gaafa maasiyaallee ati diin rabbiin si beeksise itti geessuun dirqama keeti. Gaafuma inni millaa irraa bahellee kuni kafaree milla irraa bahe isa dubbisuun barbaachisu jechaadhaa miti. Wanni sirra jiru karaa malee dalaydee waan kanarraa islaamummatti as deebii jechuudha nasihaa gootaaf.
gaafa inni bid'aa dalagu maasiyaa dalagullee maasiyaan kun akhiratti ibidda si geessa waan kanarraa tawbadhu gara rabbii keetitti deebi'i wanni sun yoo ka dhiisuu barbaachisu taate dhiisi jettaani yoo ka waan dalaguu barbaachisu inni dhiisi ammoo dalagi jettaani yoo ka salaataa faa ka dhiisu taate kanaafuu maarree yoo dalagaa mil'arraa baaftu namtichi dalage jaalatulleen hin tahu islaamummaa keessa namticha bahe akkuma sana ammaas araaramallee kadhatuufiin hin tahu namticha mil'arraa bahe yoo ka masiyaa ta'u taate araaramallee ma kadhataniif jechuu baarakallahu fiikum akkana fakkaata deebisaan keessan beekumsi kama rabbii kennaati. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. gaafataan tokko akkana jedha ijoolleen haadhaa fi abbaa kiristaanaa irraa dhalatan osoo haddii buluugaa hin gahin yoo gara islaamummaa dhufte shahaadaa isaan qabsiisan moo ahkaamuma salaataaf islaamummaa isaan barsiisan? ijoolleen xixiqqoon kiristaanummaa irraa gara islaamummaatitti yoo dhufte takliifni irra hin jirre daa'ima xixiqqoo waa addaan hin baafatin yoo taate ahkaamuma shar'iidhaa barsiisan aslii fixraa san irratti dhiisanii kullu mawluudin yuuladu alal fixraa tafsiira tokko irratti islaamummaa irratti dhalata jechuudha maanaan isaa kulli mawluuda islaamummaa irratti dhalata jechuudha. tafsiira tokkotti islaamummaa ka qeebalu tahee dhalata ka jedhu irratti yoo kalaalamu taate ammoo eegaa abbaa fi haati kiristaana taate xiqqaallee ta'u gara islaamummaatitti wayta dhufe shahaadaa ima qabsiisan jechaadha. maaliifi shahaadaa qabsiisuun barbaachisaadha wayteen achirraa as dhufe khilaafa san jalaa bahuudhaafillee tafsiira kullu mawluudi yuuladu alal fixraa jechuun kun maanaan isaa maali? islaamummaa xabi'aa namaatitti waan xabi'aa nama hundaatiin islaamummaa waliin faallessineef nama islaamummaa qeebalu tahee dhalata jechuudha moo islaama tahee dhalata jechuudha. tafsiira kana keessatti ulamaani gara garatti hiikuun waan jiru kanaafuu tafsiira karaa nagayaatitti ka jalaa bahuu danda'an ijoolleen achirraa yoo as dhufte shahaadaa ima qabsiisan jechuudha. shahaadaa jechuu dandeettu yoo taate yoo daa'ima harma hootu tawaa jechuu hin dandeenye taate malee jechuu baarakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. وبوليتين تنتك أكنا جت نمني نيته ركعة لما صلاته إرجسي سورة الشمس في والليل مرة تربة قرأه دعائي تنقاتك قرأت نينجره دعائي نسيل اللهم اجعلنا وأخرجنا ومخرجنا من هذا الأمر قاتا سين التناير جيته إنك في ركو برباد وتسرتي وقلتين أرجتاجت حديثكم صحيح مو صحيح مت حديث نوان كان كيسة تدفع هدودا موضوعاني كتابا قرين ولدتك أبي والشمس في والليل نمتجي مرة تربا قرأي أكست يو كرفو تاتي آخر مليلي سنتي اتدفمي rakkoo teessan furmaanni isii akkanaa fi akkana jedhamaan jechuutu jira. manaama keessatti waa itti dhufanii furmaanni rakkoo teessanii akkana jecha waa itti haasayanii jechuu qaba gariin yoo akkas jedhee du'aayii tana kadhatee jedhe rakkoon isaa sun torban osoo hin geenne irraa hiikkatti jechuullee qaqabullee nima jira. walaakin ahadiifni martinu ahadiisa sahihaa miti. baarakallahu fiikum. du'aayii rabbiin kadhaturree mutlaqaa rabbiin ad'uunii astajib lakum nakadda isiniif awwaaddaa jedhe siigaa ammaan tana du'aayin achi keessaa qabdu sanii fi suuraa kana qaranii waan akkana argatan jechaan kun yaani ahadiisa sahiha keessatti hin garre. baarakallahu fiikum. ahadiifni san keessatti dhufe ahadiisa da'iifaa jedhan. baarakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. gaafatan keenya tokko akkana jedha ilmi haadhaa fi abbaan gara daara akhiraa irraa deeman du'aayin alatti sadaqaa jaariyaa akka bi'irii akka masjidaa fi waan gara garaa haadhaaf abbaa ofiitiif yoo godhe sadaqaan sun itti geettii jedha du'aayin alatti. aslitti namni tokko
guyyaa qiyaamaadhaa dalagama ufii dalagee dabarfate qofatti oola. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ilma namaa kana waan inni dalagee dabarfate malee waan biraa argatuun hin jiru. حديث كيست اللي كدفيجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. واسديو تاتمالي نمني تقيو دوئي دبري دلقا نساني كتججو تجر. واسديه سنكيسا تقو أو ولد صالح يدعو له. ilma gaarii du'aa'ii isaaniif kadhatu ka araarama isaaniif kadhatu malee jechuutu jira. Hadiisa biraa keessatti ammoo gara maallaqa takkaahu duniyaa laaluun anta wa maaluka li'abiika jechuutu jira. Atii fi qabeenyi keetilleen kama abbaa keetiiti jechuutu jira. Kanarraa ulamaanni hatta ilaa Sheekh Islaam Ibn Taymiyaa fa'alleen ilmi haadha abbaa ufiitiif waan tokko yoo ka dalagu taate itti gahaa jechuudha ka isaan dubbatan. Ulamaa biratti khilaafni illeen haa jiraatu. Itti gahaa ilmi kasbi ma'abbaati. Ilmi kasbi ma'abbaati. Qabeenyi isaallee qabeenyuma abbaa saniiti. Atii fi qabeenyi keetillee ka abbaa keetiiti jechuulleen hadiisa keessatti waan jiru yoo eela qotee sadaqaa jaariyaa isaaniif ka godhu taate maqaa abbaa ufiitiin masjida yoo fajaaru taate maqaa isaaniitiin musafa tokko kitaaba tokko bitee qur'aana masjida yoo kakaa'u taate yoo ulamaa tokkoof kitaaba ilmiidha kitaaba irraa qaraasan tafsiira takka shuruu hadiisa bitee ka waqfii godhu taate ima itti gayaa jechuudha. Baarakallahu fiikum. Allah yahfadhu. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. أبولسك أكنا جد سنة قدابة سنة دعما جد سنة صلاة سنة قدابة سن رسول صلى الله عليه وسلم قافتك سنة زهري دا سببا كيسمان اتنفتي شاقلتين جلا دبري بعد أسري دا صلاة تجرى kanarraa sunnaallee qadaa baasuun ima jira. Sunnaallee qadaa baasuun yoo inni nama jalaa dabre yoo irraa shaagalamanii nama jalaa dabre isan sunnaadhas qadaa baasuun ima jira jechuudhatu irraa fuudhamaa umuumatti. Baarakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. أبولتين تنتك أكنا جد أنا رفينسي متاكي يادي ماذا hinna halluu gurraachaatiin gurraachessuun naa hayyamama jette. Kasilaa jiru yaani rifeensa waan gurraacha tokkoon aslii uumaan mataa namaa waan gurraacha ta'u aslii gurraacha sanitti deebisuudha dhoggaan maaliifi wayita halluu itti godhan halluun kun takka bunni takkaahuu diimaa takkaahuu bifa biraa ta'uudha barbaachisa. Walaakin bifa aslii sanitti bifa ijoollummaa mataan namaa uumatti gurraachaa sanitti deebisuutu dhoggaadha. Walaakin ka isii aksii yoo tahee akka mataa warra biyyoota ummata adiidhaa kana yoo mataan isiidhaa adii tahe mataan isiidhaa adii yoo tahe tagyiirri isa sanii halluudhaan gara biraatitti deebisuun gurraachatti deebisuun dhoggaa kana keessa hin seenamoo dhoggaa kana keessa hin seenu wajtanibu sawaad gurraacha kana halluu isaa irraa gurraachaan halluu kanarraa fagaadhaa jecha kana keessa hin seenamuun seenu jechuun kun jidduu ulamaatitti wal dhaba qabaa irraa fagaatumatu bareeda. Bifuma biraatiin yoo goote gurraacharraa gortee irra gaariidha. Baarakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. ربنا سر عجلته غافيك ان كفتوى كغويا هرا ابنيدي ان اسمرت تمرا غافي بروتين حنغا ولت ديبنوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سنجچا تورا كينا تورا اورمو دعواتو سبسكرايب لايك شير قرون دغتنا اسرت الغرغره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.